Harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya oduu guyyaarraa qabadhee dhiyaadheera Angalaanii Tarreessaati. Hidhamuun Dr. Mararaa Guddinaa haala siyaasa biyyattii irra caalaa booressuu akka danda'u Amnesty International beeksise. Hidhamuun Dr. Mararaa guddina siyaasa biyyattii yeroo ammaa rakkoo keessa jiru irra caalaa hammeessuu akka danda'u Amnesty International ibsa baaseen beeksiseera. Hoogganaan paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo hidhamuun duula ukkaamsa mirga yaaduu fi bilisaan ibsachuu irratti duulame akka ta'e Amnesty International itti aantu itti gaafatamtuun baha Afrikaa Michelee Kaagaarii himaniiru. Tarkaanfii mootummaan fudhate kun rakkoo tasgabbii biyyattii keessa jiru hammeessuu danda'a jechuun akeekkachiisaniiru. Tarkaanfiin mootummaa kun qaamolee addunyaa haala Itoophiyaa dhiyeenyatti hordofaniif ifatti waamicha kan dhiyeessu jedhan. Hidhamuun Dr. Mararaa Guddinaa tarkaanfii hamaa fi gaddisiisaadha jechuun balaaleffate. Mormiin uummata Oromoo waggaa tokko oliif itti fufeef kan naannoo Amaaraa dhiyeenya jalqabame wajjin namoonni 700 ol loltoota mootummaatiin akka ajjeefaman Amnesty International beeksisaa tureera. Bifuma wal fakkaatu ministeera dhimma alaa Ameerikaatti itti aanaa dubbii himaan Mark Toonar ibsa kennaniin hidhamuun Dr. Mararaa akka isaan yaaddesse himan. Dr. Mararaa Guddinaa has been detained by the Ethiopian government. We're concerned about this report. We strongly encourage the government to make public any charges it has brought against Dr. Mararaa. If true, this arrest is yet another example of increasing restrictions on independent voices in Ethiopia, and frankly further reinforces our view that Ethiopia's declared state of emergency is perhaps being used to silence dissent and deny the constitutionally protected rights of Ethiopia's citizens. And that's contrary, I would say, to the promises of political reform made by the Ethiopian government when the state of emergency was announced. Hidhamuun Dr. Mararaa Guddinaa Itoophiyaa keessatti sagalee bilisaa daangessuuf tarkaanfiiwwan fudhataman cimaa akka dhufan dabalataan mallattoo agarsiisuu keessaa tokko jedhan. Labsiin yeroo hatattamaa labsame bilisaan dubbachuu mormii ukkaamsuu fi mirga lammiilee heera mootummaatiin mirkanaa'e ittisaa jiraachuu isaatiif yaada qaban irra caalaa akka cimsu Mark Toonar himaniiru. Kun immoo waadaa mootummaan Itoophiyaa yeroo labsii hatattamaa jijjiirama siyaasaa fudhachuuf gale kan faallessu waan ta'eef dhimmicha dhiyeenyatti akka hordofan beeksisaniiru. Dr. Mararaan mana hidhaa Maayikalaawwii jedhamuun beekamu keessatti akka hidhamanii jiran beekamee jira. Maatiin isaanii nyaata geessanii poolisoonni harkaa fuudhuun Dr. Mararaa wajjin wal argisiisuu akka didan beekameera. Mootummaan wayyaanee Dr. Mararaan mana murtiitti dhiyaatan jechuuf kaleessa galgala erga waajjirri mootummaa cufamee booda mana murtii Araadaa naannoo Bataskaana Giyoorgisitti argamutti dhiyeessuun beellama guyyoota 28 itti gaafataniiru. Manni murtichaas gaaffii isaanii fudhachuun muddee 28 bara 2016tti akka beellame beekameera. Waajjira muummee poolisii federaalaatti boombiin argame sababa jedhuun poolisoonni baay'een hidhaman. Waajjira muummee poolisii federaalaa kutaa qorannoo yakkaa keessatti boombiin argame sababa jedhuun poolisoonni saba Oromoo fi Amaaraa baay'een hidhaman. Akka maddeen ragaalee himanitti sababni boombiin argame jedhamu kun poolisoota saba lamaanii hidhuuf itti yaadame poolisootaa fi basaastota saba Tigraayin akka qindeeffamedha. Kutaa qorannoo yakkaa keessa meeshaan waraanaa kamuu galuu hin danda'us jedhameera. Gochi kun garuu poolisoota saba lamaanii sirna bulchiinsa mootummaa wayyaanee ni mormu jedhamanii shakkaman yakkaan hidhuuf jedhan. Gocha kanaan poolisoonni guyyaa sana eegumsa irra turan hidhamaniiru. Miseensonni poolisii federaalaa mormii dhageessisaa akka turanii fi hojiis gadhiisaa akka turan isaatti gabaasee ture. Poolisoota saba Oromoo fi Amaaraa waggoota hedduuf kutaa qorannoo yakkaa keessa turan hojiirra ari'uun haaraa leenjisanii miindeessaa akka jiranis beekameera. Yeroo qorannoo dhimma himannaa saba Oromoo poolisiin saba Amaaraa akka qoratu himannaa dhimma saba Amaaraa immoo poolisiin saba Oromoo akka qoratu gochuun poolisii fi lammiilee saba lamaanii walitti buusuuf yaalaa akka turan maddeen ragaalee beeksisaniiru. Balaa hongee haaraa kibba baha Itoophiyaa mudateen beelladoonni kumaatamatti lakkaa'aman akka du'an dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Balaan kun lubbuu namoota miliyoonatti lakkaa'amanii balaaf akka saaxile dhaabbatichi beeksiseera. Balaa hongee naannicha mudateen horsiisee bultoonni baay'een beelladoonni isaanii akka jalaa hin duune sodaachuun gurguraa akka jiran dhaabbanni qonna addunyaa yookiin FAO'n gabaasa dhimma kanaa ilaalchisuun baaseen beeksisee jira. Jiraattonni naannichaa qabeenya beelladoota isaanii gabaaf wayita dhiyeessan qaama irraa bituu waan dhabaniif beelladoonni du'aa jiru jedheera. Yeroo ammaa hongee bara darbeetiin lammiileen Itoophiyaa miliyoona 9,700 gargaarsa midhaan nyaataa tattamaatiif saaxilamaniiru.
Balaan hongee haaraan kun lakkoofsa namoota gargaarsa midhaan nyaataa isaan barbaachisu dabaluu danda'a jedhameera. Roobni ji'a onkoloolessaa hanga ji'a muddeetti naannichatti roobuu qabu hanga barbaadamu waan hin roobneef balaan hongee haaraan akka uumame ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni mul'isa. Balaan hongee haaraan naannoo ba'a Oromiyaa, Amaaraa, Somaalii, Tigraay fi kibba Affaar mudate hanqina nyaataa guddaa akka qaqqabsiise gabaasicharraa hubatameera. Dhaabbileen arjoomtoota addunyaa gama isaaniitiin balaan hongee kun lubbuu namootaa osoo hin dabarsin dura hatattamaan tarkaanfii fudhachuun akka barbaachisu himaniiru. Mootummaa federaalaas ta'e kan naannolee balaa hongee haaraa amma mudate kan ilaalchisee hanga ammaa wanti jedhan hin jiru. Bifuma wal fakkaatuun balaa hongee bara darbe naannolee 6 keessatti qaqqabee tureen lammiileen Itoophiyaa miliyoona 10 caalan gargaarsa midhaan nyaataa yeroo hatattamaatiif saaxilamanii akka turan ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa Sudaan kibbaatti meeshaalee waraanaa gurguddoo gurguraa akka jiru dhaabbanni sabquunnamtii tokko ragaa argadhe jechuun gabaase. Imbaasii Sudaan kibbaa magaalaa Finfinnee jirutti itti aanaa bakka bu'aan dhimma loltummaa Leetanaal Koloneel Solomoon Toorkaan meeshaalee waraanaa kana gara Juubaatti akka geessifamuuf kaffaltii daalaar 55,000 akka kaffalan ministeera ittisaa Sudaan kibbaa Puul Awaangiin xalayaa ittiin ajajaman argachuu isaa toorri oduu Niyaamilendiyaa jedhamu gabaaseera. Qondaaltonni biyyoota lamaanii xalayaa waliif erguu kan jalqaban sadaasa 25 bara 2016 akka ta'es toorri oduu kun gabaaseera. Akka gabaasa kanaatti meeshaaleen waraanaa kunniin buufata humna qilleensaa Itoophiyaa magaalaa Bishooftutti argamu akka geejjibsiifaman xalayaa kana irratti barreeffameera. Ministeerri ittisaa biyya Itoophiyaa xalayaa kaffaltii akka kaffalamuuf ittiin gaafateen baasiin kun meeshaalee waraanaa hunda gara Juubaatti geejjibsiisuuf kan oolu akka ta'e ibseera. Meeshaaleen waraanaa kunniin rookeetota 20,000, moortaroota 8,000 fi boombii harkaa gara 20,000tti dhiyaatu akka ta'e gabaafameera. Mootummaan Sudaan kibbaa meeshaa waraanaa mootummaa Itoophiyaa irraa bituuf kan murteesseef garee riphee loltoota irratti duula cimaa banuuf jedhameera. Mootummaa Sudaan kibbaa hoogganaa garee riphee loltoota Riek Machaarii wajjin mootummaa ce'umsaa hundeessuuf erga walii galanii booda waldhabuun gara lola dhiiga lammiilee biyyattii dhangalaasuutti deebi'an. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi Ameerikaan Sudaan kibbaa irratti qoqqobbiin bittaa meeshaalee waraanaa akka kaa'amu gaafachaa jiru. Toorri oduu kun maallaqa meeshaalee waraanaa kunneen ittiin akka geejjibsifamu kaffalame malee meeqaan akka bitame waan jedhe hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa gabaasa dhiyaate kanarratti deebii akka hin kennine gabaafameera. Bara 2008 dinagdeen Itoophiyaa dhibbentaa 11 akka guddate koomishiniin pilaanii biyyoolessaa beeksise. Baankiin addunyaa dhiyeenya kana haalli dinagdee Itoophiyaa keessa jiru tasgabbaa'aa waan hin taaneef dinagdeen biyyattii naannoo dhibbentaa 6 qofaan akka guddatu tilmaamee ture. Daldalli biyya alaa xiqqaachaa dhufuu akkasumas mormii uummataa waggaa tokko oliif ture guddinni dinagdee biyyattii akka gadi bu'uuf gumaachee jira jedheera. Koomishiniin pilaanii biyyoolessaa dinagdee biyyattii bara 2008 ilaalchisuun gabaasa dhiyeesseen balaan hongee bara darbee naannolee 6 mudatee ture dinagdeen biyyattii hanga karoorfameen akka hin guddanneef gufuu ta'uu beeksiseera. Oomishni qonnaa waliigalaa waggoota muraasaan dura dhibbentaa 45 irra gahee ture bara 2008 gara dhibbentaa 36tti akka gadi bu'e koomishinichi ibsa miidiyaalee biyya keessaatiif kenneen beeksiseera. Oomishni qonnaa waliigalaa waggoota muraasaan dura dhibbentaa 45 irra gahee ture bara 2008tti gara dhibbentaa 36tti akka gadi bu'e koomishinichi ibsa miidiyaalee biyya keessaatiif kenneen beeksiseera. Qondaaltonni mootummaa kanaan dura mormiin uummataa fi balaan hongee guddina dinagdee biyyaa irratti dhiibbaa tokko hin fidu jechuun mormaa akka turan ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa dinagdee biyyattii dhibbentaa 12 ni guddata wayita jedhu baankiin addunyaa immoo naannoo dhibbentaa 6 qofa guddachuu akka danda'u tilmaamuun isaa ni yaadatama. Guddinni dinagdee Itoophiyaa waggoota 10 keessatti yeroo jalqabaatiif akka gadi bu'e gabaafameera. Mormiin uummata Oromoo waggaa tokko oliif cimee itti fufee guddina dinagdee biyyattii irratti miidhaa qaqqabsiisuu BBC'n gabaaseera. Barruun Afrikaan News jedhamu dinagdeen mootummaan Itoophiyaa dhibbentaa 11 ni guddata jedhu milkaa'uu akka hin dandeenye maddeen adda addaa wabeeffachuun gabaaseera. Oduun guyyaarraaf qabanne kanumaa oduu biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Against Dr. Marira, if true, this arrest is yet another example of increasing restrictions on independent voices in Ethiopia, and frankly further reinforces our view that Ethiopia's declared state of emergency is perhaps being used to silence dissent and deny the constitutionally protected rights of Ethiopia's citizens. And that's
contrary, I would say, to the promises of political reform made by the Ethiopian government when the state of emergency was announced. Hidhamuun Dr. Mararaa Guddinaa Itoophiyaa keessatti sagalee bilisaa daangessuuf tarkaanfiiwwan fudhataman cimaa akka dhufan dabalataan mallattoo agarsiisuu keessaa tokko jedhan. Labsiin yeroo hatattamaa labsame bilisaan dubbachuu, mormii ukkaamsuu fi mirga lammiilee heera mootummaatiin mirkanaa'e ittisaa jiraachuu isaatiif yaada qaban irra caalaa akka cimsu Maark Toonar himaniiru. Kun immoo waadaa mootummaan Itoophiyaa yeroo labsii hatattamaa jijjiirama siyaasaa fudhachuuf gale kan faallessu waan ta'eef dhimmicha dhiyeenyatti akka hordofan beeksisaniiru. Dr. Mararaan mana hidhaa Maayikalaawwii jedhamuun beekamu keessatti akka hidhamanii jiran beekamee jira. Maatiin isaanii nyaata geessanii poolisoonni harkaa fuudhuun Dr. Mararaa wajjin wal argisiisuu akka didan beekameera. Mootummaan wayyaanee Dr. Mararaan mana murtiitti dhiyaatan jechuuf kaleessa galgala erga waajjirri mootummaa cufamee booda mana murtii araadaa naannoo Bataskaana Giyoorgisitti argamutti dhiyeessuun beellama guyyoota 28 itti gaafataniiru. Manni murtichaas gaaffii isaanii fudhachuun muddee 28 bara 2016tti akka beellame beekameera. Waajjira muummee poolisii federaalaatti boombiin argame sababa jedhuun poolisoonni baay'een hidhaman. Waajjira muummee poolisii federaalaa kutaa qorannoo yakkaa keessatti boombiin argame sababa jedhuun poolisoonni saba Oromoo fi Amaaraa baay'een hidhaman. Akka maddeen ragaalee himanitti sababni boombiin argame jedhamu kun poolisoota saba lamaanii hidhuuf itti yaadame poolisootaa fi basaastota saba Tigraayin akka qindeeffamedha. Kutaa qorannoo yakkaa keessa meeshaan waraanaa kamuu galuu hin danda'us jedhameera. Gochi kun garuu poolisoota saba lamaanii sirna bulchiinsa mootummaa wayyaanee ni mormu jedhamanii shakkaman yakkaan hidhuuf jedhan. Gocha kanaan poolisoonni guyyaa sana eegumsa irra turan hidhamaniiru. Miseensonni poolisii federaalaa mormii dhageessisaa akka turanii fi hojiis gadhiisaa akka turan isaatti gabaasee ture. Poolisoota saba Oromoo fi Amaaraa waggoota hedduuf kutaa qorannoo yakkaa keessa turan hojiirra ari'uun haaraa leenjisanii miindeessaa akka jiranis beekameera. Yeroo qorannoo dhimma himannaa saba Oromoo poolisiin saba Amaaraa akka qoratu, himannaa dhimma saba Amaaraa immoo poolisiin saba Oromoo akka qoratu gochuun poolisii fi lammiilee saba lamaanii walitti buusuuf yaalaa akka turan maddeen ragaalee beeksisaniiru. Balaa hongee haaraa kibba baha Itoophiyaa mudateen beelladoonni kumaatamatti lakkaa'aman akka du'an dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Balaan kun lubbuu namoota miliyoonatti lakkaa'amanii balaaf akka saaxile dhaabbatichi beeksiseera. Balaa hongee naannicha mudateen horsiisee bultoonni baay'een beelladoonni isaanii akka jalaa hin duune sodaachuun gurguraa akka jiran dhaabbanni qonna addunyaa yookiin FAO'n gabaasa dhimma kanaa ilaalchisuun baaseen beeksisee jira. Jiraattonni naannichaa qabeenya beellada 25 bara 2016 akka ta'es toorri oduu kun gabaaseera. Akka gabaasa kanaatti meeshaaleen waraanaa kunneen buufata humna qilleensaa Itoophiyaa magaalaa Bishooftuutti argamu akka geejjibsiifaman xalayaa kana irratti barreeffameera. Ministeerri ittisaa biyya Itoophiyaa xalayaa kaffaltii akka kaffalamuuf ittiin gaafateen baasiin kun meeshaalee waraanaa hunda gara Juubaatti geejjibsiisuuf kan oolu akka ta'e ibseera. Meeshaaleen waraanaa kunneen rokeetota 20,000, moortaroota 8,000 fi boombii harkaa gara 20,000tti dhiyaatu akka ta'e gabaafameera. Mootummaan Sudaan kibbaa meeshaa waraanaa mootummaa Itoophiyaa irraa bituuf kan murteesseef garee riphee loltoota irratti duula cimaa banuuf jedhameera. Mootummaa Sudaan kibbaa hoogganaa garee riphee loltoota Riek Machar wajjin mootummaa ce'umsaa hundeessuuf erga walii galanii booda wal dhabuun gara lola dhiiga lammiilee biyyattii dhangalaasuutti deebi'an. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi Ameerikaan Sudaan kibbaa irratti qoqqobbiin bittaa meeshaalee waraanaa akka kaa'amu gaafachaa jiru. Toorri oduu kun maallaqa meeshaalee waraanaa kunneen ittiin akka geejjibsifamu kaffalame malee meeqaan akka bitame waan jedhe hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa gabaasa dhiyaate kanarratti deebii akka hin kennine gabaafameera. Bara 2008 dinagdeen Itoophiyaa dhibbentaa 11 akka guddate koomishiniin pilaanii biyyoolessaa beeksise. Baankiin addunyaa dhiyeenya kana haalli dinagdee Itoophiyaa keessa jiru tasgabbaa'aa waan hin taaneef dinagdeen biyyattii naannoo dhibbentaa 6 qofaan akka guddatu tilmaamee ture. Daldalli biyya alaa xiqqaachaa dhufuu akkasumas mormii uummataa waggaa tokko oliif ture guddinni dinagdee biyyattii akka gadi bu'uuf gumaachee jira jedheera. Koomishiniin pilaanii biyyoolessaa isaanii gabaaf wayita dhiyeessan qaama irraa bituu waan dhabaniif beelladoonni du'aa jiru jedheera. Yeroo ammaa hongee bara darbeetiin lammiileen Itoophiyaa miliyoona 9,700 gargaarsa midhaan nyaataa tattamaatiif saaxilamaniiru. Balaan hongee haaraan kun lakkoofsa namoota gargaarsa midhaan nyaataa isaan barbaachisuu dabaluu danda'a jedhameera.
roobni ji'a onkololeessaa hanga ji'a muddeetti naannichatti roobuu qabu hanga barbaadamu waan hin roobneef balaan hongee haaraan akka uumame ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni mul'isa. Balaan hongee haaraan naannoo ba'a Oromiyaa, Amaaraa, Somaalii, Tigraay fi kibba Affaar mudate hanqina nyaataa guddaa akka qaqqabsiise gabaasicharraa hubatameera. Dhaabbileen arjoomtoota addunyaa gama isaaniitiin balaan hongee kun lubbuu namootaa osoo hin dabarsin dura hatattamaan tarkaanfii fudhachuun akka barbaachisu himaniiru. Mootummaa federaalaas ta'e kan naannolee balaa hongee haaraa amma mudate kan ilaalchisee hanga ammaa wanti jedhan hin jiru. Bifuma wal fakkaatuun balaa hongee bara darbe naannolee 6 keessatti qaqqabee tureen lammiileen Itoophiyaa miliyoona 10 caalan gargaarsa midhaan nyaataa yeroo hatattamaatiif saaxilamanii akka turan ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa Sudaan kibbaatti meeshaalee waraanaa gurguddoo gurguraa akka jiru dhaabbanni sabquunnamtii tokko ragaa argadhe jechuun gabaase. Imbaasii Sudaan kibbaa magaalaa Finfinnee jirutti itti aanaa bakka bu'aan dhimma loltummaa Leetanaal Koloneel Solomoon Toorkaan meeshaalee waraanaa kana gara Juubaatti akka geessifamuuf kaffaltii $55,000 akka kaffalan ministeera ittisaa Sudaan kibbaa Pool Awaangiin xalayaa ittiin ajajaman argachuu isaa toorri oduu Niyaamilendiyaa jedhamu gabaaseera. Qondaaltonni biyyoota lamaanii xalayaa waliif erguu kan jalqaban sadaasa harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya oduu guyyaarraa qabadhee dhiyaadheera Angalaanii Tarreessaati. Hidhamuun Dr. Mararaa Guddinaa haala siyaasa biyyattii irra caalaa booressuu akka danda'u Amnesty International beeksise. Hidhamuun Dr. Mararaa guddina siyaasa biyyattii yeroo ammaa rakkoo keessa jiru irra caalaa hammeessuu akka danda'u Amnesty International ibsa baaseen beeksiseera. Hoogganaan paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo hidhamuun duula ukkaamsa mirga yaaduu fi bilisaan ibsachuu irratti duulame akka ta'e Amnesty Internationalitti itti aantu itti gaafatamtuun baha Afrikaa Michelee Kaagaarii himaniiru. Tarkaanfii mootummaan fudhate kun rakkoo tasgabbii biyyattii keessa jiru hammeessuu danda'a jechuun akeekkachiisaniiru. Tarkaanfiin mootummaa kun qaamolee addunyaa haala Itoophiyaa dhiyeenyatti hordofaniif ifatti waamicha kan dhiyeessu jedhan. Hidhamuun Dr. Mararaa Guddinaa tarkaanfii hamaa fi gaddisiisaadha jechuun balaaleffate. Mormiin uummata Oromoo waggaa tokko oliif itti fufeef kan naannoo Amaaraa dhiyeenya jalqabame wajjin namoonni 700 ol loltoota mootummaatiin akka ajjeefaman Amnesty International beeksisaa tureera. Bifuma wal fakkaatuun ministeera dhimma alaa Ameerikaatti itti aanaa dubbii himaan Mark Toonar ibsa kennaniin hidhamuun Dr. Mararaa akka isaan yaaddesse himan. Dr. Marira Gudina has been detained by the Ethiopian government. We're concerned about this report. We strongly encourage the government to make public any charges it has brought.